Harka fuunee jira jirtu maatiin qubee Tech Present akkuma kana dura dubbadhe karaalee onlaayinii galii argachuu dandeenyu keessaa viidiyoo hojjetanii pilaatfoormii YouTube fi kabira irratti illee gadhiisanii publish godhanii monetize gochuu keessaa inni isa duraadha. Kanumaan wal qabsiisee chaanaalii Lammii Show Tube Lammii Mirreessaa wajjin interview bifa mariidhaan kan nuti goone gara viidiyoo sadiidhaan qoqqoodeen isinii dhiyeessuudhaaf deema. Kanaafi qulqullina sagalee viidiyoo jalqabaa kanarratti yoo tarii isin mudateen of kolchaa jecha sababiin isaas bakka garaagaraa teenyee laayivii karaa zuumii waraabne waan ta'eef of kolchaa. Kontentiin viidiyoo kana viidiyoo sadan kana keessatti waa'ee poointii gaggaarii isiniif kaafneerra namoota chaanaalii haaraa eegaluu barbaadanii fi akkasumas namoota hojjechaa jirtan YouTube yookaan YouTubein keessan immoo isinii dabalaan jirre baay'ee kan dormanti takka chaanaalii YouTube kana solution isa policy YouTube TP garaagaraa akkasumas akkamitti chaanaaliin keenya lamaan kun akka monetize ta'ee watch hourii akkamitti argachuu akka dandeenye fa asumarratti kaasnaa haasofna akkasumas Lammii Show TV dashboardii keenyatti agarsiistadhee cinqeeniin jira isa sachumarratti wajjin ilaalla watch hourii subscriber amma kana qabaate akkamitti approximationidhaan doolaara meeqa akka argachuu danda'us ni haasofna. Tarii doolaara sana sarguu dandeenya. Kanaaf viidiyoota kana nu hordofaa yoo isinitti tole laayikii fi sheerii gochuudhaan nu waliin dhaabadhaan jira gara viidiyootti. Lammii baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegde yooyyaa. Lammiin eenyudha? Waa'ee lammii maqaa kee sadarkaa barnootaa bakka hojii fi hoobiin kee YouTube viidiyoo hojjechuu akka ta'e beekamaadha. Asumaan daawwattoota keenyaaf ifa godhime. Akka karaa YouTube nama dubbisutti dubbisa moo akkamitti wayyaa hordoftoota keetiif? Ani yeroo baay'ee jirra jirtu akka Lammii Show TV'tti. Ati jirra jirtu kabajamtoonni qubee Tech Present akkuma jette jedheen ture. Sunaafu ayyee galatoomii akkuma dubbatte maqaan kiyya Lammiidha. Lammii Mirreessaan jedha akkuma tu dubbachuu yaadde YouTube kana jedha yookiin content creator'idha. Itti dabalataan immoo hojiin idilee kiyya immoo barsiisaadha. Kan inni barsiisu Yuunivarsiitii Bulee Horaa Kolleejjii Informaatiksii Dipaartimentii yookiin immoo muummee Information Saayinsii irraan barsiisa. Bulee Horaan beektee yaada maal bakka jirtu jennaani Oromiyaa. Bulee Horaa Yuunivarsiitii keessa. Nan beeka. Yeroo undergraduates juniorii akka turte nan beeka ture Jimmatti. Waggaa tokkoon si hangafa barnootaan. Sirrii keetti. Lixaati Oromiyaa Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaati kan ani jiru. Biyya aannaniif dammaati asumaan affeeramteetta yoo gara kibbaa kanaa dhufte. Haala kanaan immaa dhufuun kun hafu. Viidiyoo moo hojjechuu nan dhufa. Inoolu. Mee YouTube akka eegaltu maalti si kakaachise? Specifically amma online karaan galii argatan yookaan hobbii ofii hojjetanii galii argatan hedduudha. Har'a kan nuti specifically asofnu waa'ee YouTube waan ta'eef content creator'idha. Waan namni ilaalu, waan namni dhaggeeffatu, content ija namaaf gurra namaa seen hojjechuu waan salphaa miti beekta. Just kaameraa fuuldura taa'uu miti beekta. Akkasitti salphisee ilaaluun barbaada. Sirrii keetti. Viidiyoo hojjetanii. Mee maaltu si kakaase? Content creator'ii ta'uudhaaf YouTube irratti immoo pilaatfoormii YouTube fayyadamtee onlaayinii kana hoobii kee ibsachuudhaaf achiras galii argachuu yaaluu keef maal si kakaase? Okay, egaa akkas ture beektaa yeroo barataa turretti waa sarchi goota miti waa gaafa barbaaddu waa argachuuf onlaayinii kana seentee googiliis kan waanuma bakkuma argite irraatii information adda addaa kitaaballee maallee onlaayinii kana buusteen dubbistaa maal jettaa akkasumas immoo viidiyoon source information ta'uusaa yookiin immoo YouTubein source information ta'uusaa gaafa badarraa kaaseen beektaa viidiyoo adda addaadhaan ilaalan ture onlaayinii irraa. Yeroo sana afaan keenyaan hin jiru beektaa baay'inaan Ingiliffaanii warra Hindii kana faatii xiqqoo immoo Amaariffaan hin jira ture nan yaadadha yeroon kaampaasii baradhu yeroo yuunivarsiitii baradhu jechaadha. Yeroo sana ani afaan keenya kanaan akka hin eeyyamamne wayiifaa yookiin maal faanatti fakkaatu ture beektaa jalqabarra jechaadha. Garuu boodarraa
nuti tun hojjenne malee pilaatfoormichi ooppenii akka ta'e eenyuyyuu akka irratti hojjechuu danda'u gaafan baruu maaliif hin hojjennu nutis yookiin immoo namni keenya illee maaliif hojjetee beekumsa achirraa waliin hirru akkasumas immoo maaliif karaa sanaan galiin argannu waan jedhu beektaa kaka'umsa natti uumaa ture garuu yeroo sana dafee akkuma sana baretti hojjechuu eegaluu hin dandeenyen ture. Sana booda gaa as dhiyoo naannoo bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture kanani chaanalii banee jechuudha. Chaanalii baneetaniini maaliif anis afaan kiyya kanaan waan hin danda'u barsiisaa waan hin danda'u sheer gochaa lammaffaa immoo maaliif irraatii galiin argadhu. Dhugaa dubbachuuf tana waa'ee galii yaadne gara jalqabaa sana jechaan siin galu beektaa gara jalqabaa sana akkuma warra kaanii maaliif anis waan hin beeku sheeriin godhu waan jedhu ture keessa koo kan jiru gara jalqabaa sana boodarra immoo akka inni galiillee fiduu danda'u irran ga'ee sana gaa beektaa kan akka kaasee pilaazaat arkiteektoo ta'e kunoo bara kana ijoolleen keenya hojii dhabanii kan barate lafa taa'utu caala beektaa kan hojjechaa jiru jechuudha. Kolleejjii adda addaa yuunivarsiitii adda addaa bakka adda addaatti eebbifamanii lafa taa'u. Hojii hojjechaa hin jiran hojiin hin jiru silaa mootummaan keenya kun hojii uumama gara siyaasaatti nan geessi malee hin jiru beektaa hojiin ramadamaa hin jiran. Haala siyaasa miti bara hojii dhabdummaan akkami. Haalli siyaasa miti hojii dhabdummaan lafa guuteera bara. Haalli mijataan hin jiru biyya kana keessa beektaa kan barataa barate gara hojiitti jijjiiruu danda'u yookiin immoo gara hojiitti galchuudha. Kanaaf maal ta'a namoota waa hojjechuu danda'an yoon pilaatfoormii kana introduce godheefi kan jedhu ture beektaa kan akka kaasee kanaaf ani yuutuubii jechuu eegale baay'inaan illee yuutuubii kiyya irraati viidiyoo argiteettoo ta'e akkamitti maal kan jedhu kana baay'ata waa'ee yuutuubii baay'ata waan ta'eef kana achuu barbaadetaniin walumaa gala kan akka kaase tokkoffaa namaaf fakkeenya ta'u waan hin beeku sheer gochuu fi beekamaadha yoo kana hojjette immoo akkatti galirraa argattu beekamaadha kana Eliyaas. Baay'ee galatoomii ibsa bal'aa nuu laatte. Asirratti qabxii tokko itti da'uu yoo barbaadeni namoonni beektaa nama viidiyoo hojjetu yuutuubii hojjetu beektaa perspeektiivii nuti qabnu biyya kana keessatti nama hojii hin qabne yookaan waanuma waan hojjetu dhabe yookaan waanuma tabalaashaa jiru wayii godhe yaada beektaa namni gaafa namni viidiyoo hojjetu jechuudha. Which is not. Maarkeetii amma addunyaa kanarratti content creatorii ta'uun the topidha biizinasicha jechuudha. Kanaaf eemii wayii jira akkamitti ani barumsa baradhee digirii fudhadhee maastersii qabaadhee akkamittiin viidiyoo hojjedha. Edeefaa namni hojii dhabee ta'a beektaa. Shigaa taanuudhaan immoo mee rool moodelii yookaan namni fakkeenya sii ta'e yuutuubii irratti ispeesifikaalii namni afaan oromoodhaan hojjetu nama beektu qabdaa yuutuubii jechuun egaa bal'aadha amma biyya kana keessa amaariffaan populaariidha yuutuubii viidiyoon amma. Ingiliffimmaa itti fudhatameera garuu afaan oromoodhaan ijoollee ala ta'anii hojjetanis yoo beektee yoo biyya keessa jiraatanii eenyuun akka rool moodeliitti fudhachuu dandeessa tarii kwaalitiin isaa hoo maaliifidha. Gaaffii bareedaadha. Isa dura na gaafatte faana wal fakkaata beektaa maal jennaan hin jiru beektaa afaan keenya kanaa yookiin immoo afaan oromootiin dura dubbadheen ture beektaa ammayyuu taanaan jira jechuun hin danda'ani baay'ee yuutuubaroonni oromoo yookiin immoo yuutuubiin yookiin viidiyoon yookiin suur-sagaleen kun afaan oromootiin hojjetamaa jira jechuun sitti ulfaata beektaa. Kanaafuu yoo jiraate miti kanatti rool moodelii godhattu hin jiru afaan keenyaan dhugaa dubbachuuf taanaan hin jiru otoo jennee jala murree bareedaadha. Jalqabbiin jiru gaariidha. Jalqabbiin jiru gaariidha. Garuu ammayyuu taanaan hin jiru dhugaan siin jedha. Kanaaf yoo jiraatan yoo hojjetanidha maalidha kanatti rool moodeliin koosadha karaa isaa fakkeenya ispeesifikaalii yuutuub godheen malee jechuudha. Namoonni kontent kireetarii ta'anii aweernesii qaban nama gammadaa olaanaa fa'aa beektaa? Addee sirriitti malee. Feesbuukii irratti baay'ee namicha baay'een jaalladha. Aweernesiin miidiyaa irratti qabu. Kunoo Dr. Naafiyaa Dirree barsiisaa makka keenya ture achumarraa ka'eetii wantoota jiru. Perspektiivni inni itti miidiyaa qabatee baay'ee natti tola. Anyway, pooyintii inni fudhatee dhufe. Of course sensitive ta'uyyuu. Garuu miidiyaa handil godhee inni amma yoonaa sustain godhee. Kanaaf kanatti si dabaluu barbaadeen. Kanaafuu akkamitti fakkaata beektaa? Hin jiru jechuun yeroo siin jedhu fakkeenyaaf amma ergan eegalee as maal yoo jette malee amma 2019 eegale sanaa as yuutuubaroonni baay'een dhuguma bahaniiru garuu
bakka jira miti akkasittiin isaan karaa isaanii hordofee maal warri jedhu akkattiin jiru jechuu barbaadeetaniin malee jiru fakkeenyaaf achuma gara baha biiftuu kana hin beekta jedhee yaada. Oromiyaa 24 hin beektaa chaanalii YouTube chaanalii Oromiyaa 24 tokko mucaa gammee jedhamudha. Asoosama kana walaloo jaalalaa kana mudannoo jaalalaa waan akkasii dhiyeessaa sagaleen isaallee baay'ee bareeda beektaa. Indaan gaaf tokko otoon taa'ee biiroo dhaggeeffadhuuti namni ta'e dhufeeti hiriyyaan kiyya tokko. Naareet godhaa. Miidiyaa kamirraati eenyudha gaazexeessaa eenyuti maal naan jechaa ture beektaa mucaa sana. Sagaleen isaa baay'ee miidhagaa. Haala inni itti qindeessee haasa'ullee beektaa baay'ee namatti tola. Kanaaf mucaa sana namootan baay'ee hordofu keessaa isa tokkodha. Warra akka amma ati dubbatte dabalatee jechaadha. Warra akka Dr. Naaf yaada maal dabalatee jechaadha. Sillee simataa keellee atillee waan bareedaa hojjetta. Sitillee baay'een hordofa. Galatoon. Akkasii jalqabbiin jiru gaariidha. Garuu ammayyuu nu hafa jechuu barbaadeen walumaa gala dheedaas.